Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii mastuu guddaatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha akka mul'atanii nagaa ooltanii nagaa kooti galata waaqayyo akkasumas like share gochuun hin irraanfatinaa koomentii barreessuu hin irraanfatinaa warroonni maatii koo dura taatan akkasumatti guddaanaaf galatoomaa namoonni haarofsis immoo maatii keenya ta'uu barbaadan akkasumas koomentii nuuf barreessaa isiniin jedha. Nusi akkasiniif deebisnu akkasumas har'ammoo ogummaa adda ta'e wayisanii qabadhee dhufee jira. Ogummaa kana hundumti keenya hin beekna biyya keenya keessatti jechuudha. Ani immoo maaliif biyya hambaa keessa akka biyya keenyaa sanittis hojiin akkasitti hojjettu fedha keessatti hojjettu sunis hin jiru gola madaamii keessa jirra inni dhuguma. Ani immoo goluma madaamii keessa taa'ee hodhaa kana hodhuu jammaree jechuudha. Maalidhaan hodhitee maalirra jammartee naan jechuun keessanii nafu. Ani beektu zambaabaa fidee tananii zambaabaa kana fidee goggossee wanno godhee zambaabaa kana akkanatti jechuudha laalaa'e. Amma ani akkaataan itti shootota godhadhu zambaabaa kana akkanatti addaan babbaasee jechuudha. Laala akkanatti addaan babbaasee qaqallisee lafa godhadha jechuudha. Lafa godhadhee kazaan buhala zambaabaa kana akkanatti iddoo kanaan bootaa kanaan jechuudha itti godhadha. Zambaabaa kiyyaa yeroo immoo durallee guduufuu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf zambaabaa kana bishaan keessa daqiiqaa 3 wayii hin tursiistu. Tursiistanii yeroo raawwattanii zambaabichi kuni bishaan ta'a jechuudha. Yeroo inni bishaan ta'e sanii olitti akkuma olitti guduuffitanii olitti hin martanii raawwattanii ijuma isaa keessa itti waraantu jechuudha. Anamma garuu deeguma ka zambaabaan baay'ee hin jirreefillee qoxxoobaan qaqallisee xiqqoo ishee keessa gochaa kun hodhaa kana jammaree tanan jira. Asiniin jedha safeedii kana isin zigaajaa akka barbaadanitti itti buusullee ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma zigaajaa kana wantan jaaladhuufa zigaajaa kanatti buuse. Garuu isinoo zigaajaa aynata biraatiin aynata barbaadanii itti buustanii hojjechuu ni dandeessu. Isiniin jedha fakkeenyaaf amma zigaajaa kanarratti anamma tana xaalu wanta kirriin akkasitti kan hin jiru kanaayyuu akkan taanittan argadhe anamma jidduu keessa diimaa kana godhee jira. Yoo barbaaddan ani addaan banee tananii yoo barbaadan isin immoo addaan hin bantan jechuudha. Kanaan addaan bane kana diimaa gurraacha kana akka inni cufamu gootan odoon cufiniin dura deebistanii bakkee kanatti fi bakkee kanatti kanan biraa buusuu dandeessu. Buustanii maal gootu olitti qollofuu dandeessu. Kan jidduu keessatti zigaajaa buusaa deemtasan illee olitti qollofaa deemuu ni dandeessu isiniin jedha. Akkasumas aganii ani guddisee aga naga'uun beeku garuu showannoo shoototichi maaliif yeroo hundas immoo akkasitti toleetittis immoo gadi buutee fiduunis ulfaataadha sila ta'eefu. Sababa saniifuu agan gadi bu'ee fidadhutti yookiin najalaa dhumuu danda'a. Hagan qabuun hodhee zigaajaan kuni haala kamiin bareedaa osoo guddatee jechuun keessanii nafu waggaa guddate baay'ee tokko bareeda dhugaa rabbi ija godhatee bakka hin beeku shootota fa'aan hojjetame ija godhatee qillaalin bareedu. Fakkeenyaaf maqaa namaatis itti gootanii annama fakkeenyaaf mastuu jedhee maqaa koo asirratti barreessee hodhuu gochuu nan danda'a. Fakkeenyaaf soosinnaa jedhee caaltuu boona maqaa abbaa barbaadee asirratti barreessee hojjechuu nan danda'a. Karummoo akka fedha keessanitti hojjechuudhaaf dirqama maaltu barbaachisaa ture shootota nu barbaachisaa madaabaraa aynata garagaraa. Amma fakkeenyaaf madaabaraa boora kana nan qaba garuu diimaan kunii fi gurraachi kun immoo baay'ee hin jiru lamin madaabarumtuyyuu yeroo dhufu diimaa fi boora kanaa fi kana bichaadhaan dhufe sila ta'eefu nanga'uu fuutanii diimaa kanaa fi gurraacha kana keessa xaalxal godhe. Garuu osoo diimaan kunis guddaa ta'e gurraachi kunis guddaa ta'e akka barbaadetti fakkeenyaaf akkuma kana guddisetti akkuma kana guddisee jiru kanatti gurraacha kanas guddisee diimaa kanas guddisee ittuma daddabalaa gochuu nan danda'a isiniin jedha. Amma laalammaa akkatti waliin hojjetanu fakkeenyaaf anamma kana gundoo gochuun barbaade garuu isin
yoo qunnaa gochuu barbaadan qunnaa jechuun waan golboo shitoota kana akkanatti martanii raawwatanii ofitti as qabdu. Ani garuu wantani akka inni gundoo ta'uu hin barbaanne sila ta'eef ofitti as hin qabu. Dirqama akkanatti gadi goggosee tanaananii akkanatti gadi qabadha jechuudha. Gadi qabadhee maaliif akkana jalaa hin golbanneef jechuudha kan. Yoo golbate garuu hodhaa golboon hin bareedu sila ta'eef akkanumatti hodhanna jechuudha. Deeguma kan limoonis immoo limoon biraallee hin jiru. Limoota keessuma sanaan fayyadamaa jira. Sababa saniifuu isin yeroo iddoo zigaajaa geejjassan irraa kuttanii hodhitanii raawwatanii kuttanii immoo waan gochuu ni dandeessu jechuudha. Anama fakkeenyaa fi iddoo zigaajaa diimaa bira gahee jira jechuudha. Kirrii kana laal akka inni duubatti isin jalaa deebi'eellee hishoofanne kirrii kana akkanatti laal ija keessa bootaa kana keessa akkanatti shotota keessa waraannattanii asiin immoo akkana itti buttu jechuudha. Itti buttanii maal gootu ni murtu kirrii kana. Kirrii kana yoo murtanii raawwattan osoo wanni fe'e galee duubanis hin mul'atu. Amma duubanillee hin mul'atu. Afoodhanis hin mul'atu jechuudha. Hodhaan keessa duubanis afoodhanis ol fakkaachaa deema. Amma immoo kana kirrii kana fixee jira. Kirrii diimaan itti fida jechuudha. Limoon qaawushii baay'ee xiqqishoo sila taateef dafee akka garaa ofiitti namaaf seenu sila ta'eefu amma diimaa kana maal goona dirqama bootaa kanatti itti gochuu qabna sila ta'eefu diimaa kiyya asitti na waraannadha. Waraannadhee raawwadhee zigaajaa kiyya asiinis cinaadha kanaanis itti nan buufadha. Amma diimaa kana asitti itti buufadhee jira jechuudha laala. Amma akkuma kan duraa godhee kute sanitti kanatti keessa baasee akkanatti kutadhee kazaan kirrii kaan immoo fideetoo kirrii kanaan keessa fidadhee amma kirrii kanaan hodha jechuudha. Maaliif bakka diimaatti barbaachisu sanitti godhee jira sila ta'eefu dirqama kirrii kanaa akkuma dura isiniin jedhe akka inni qunnaa si jalaa hin taane alatti akkanatti dhooggattu laala shotota keessan jechuudha. Yoo kara keessatti ofitti kan akkana qabdan ta'e sin jalaa golboota asila ta'eefu isin ofirraa achi qabdu laala. Ofirrumaa harka keessaniin ofirrumaa achi dhiibdu. Ofumarraa achi dhiibdu bakka innuyyuu gita takkitti yoo isin ofirraa akkana qabattan gadi goggositanii sinitti golboo ta'ee karana hin dhufu jechuudha. Sababa saniifuu ofumarraa achi dhooggatuma. Kazaan ammallee eeggaa xumurree raawwanne kirrii kana akkuma duratti isiniin jedhe san akkanumatti ija keessa as fidattu. Amma immoo eessa geenye bootaa diimaa kana geenye jirra. Kirruma amma duratti kunne san dirqama gatuu hin qabaannu kan kirrii gabaabdullee yoo taate zigaajjaatti buusuuf sila ta'eefu ishumaa fayyadamna jechuudha. Kazaan kirrii keenya akkanatti waliin qixxeeffanna. Wal qixxeeffannee raawwanne bootaa kanatti dhufne ammallee akkanatti waraannanna. Akkanumatti waraannannee bakka
kaza maalif cubbuudha kaagiyatoonis baay'ee inni jiru sala ta'eefu omaa rakkoo hin qabu yoo akkuma fedhe zigaajjanne annoon itti guddatullee rakkisaa hin qabu amma diimallee itti godhee jira zigaajjaa isaallee itti buusee jira walumaan laalla kunooti amma jechuudha laala. Nama hunda saatiyyuu holqixxeechee jira hunda saatiifiyyuu sadi godhee jira bakka tana bichaa tafee bakki cufamutuun immoo dirqama asitti silaan asitti cufee dhufeefu ammas kanammoo agan deemee bakkee kana ga'utti nan cufa jechuudha akkanumatti deemamee hodhamaa siniin jechuu jaaladhaa hordoftoota kooyee hundumti keessanoo kan jajjabeessuun irraaffatinaayee laayik sheer gochuus irraaffatinaayee akkasumas hiriyoota keessan biraa illee gaa'ii warroonni na caalas gochuu beekan yoo jiraatan natti himuu natti agarsiisu anis isaan jalaa hin baradhaa warroonni hin beeknes immoo na jalaa baratu isiniin jedhaa kunooti ka maal isinitti maree osoo biyya koo keessa jiraadhee Itoophiyaa keessa osoo jiraanne kana caalaa gochuu dandeenya masoobii daabboo hodhuu dandeenya qoomii hodhuu dandeenya akka qunnaa safeedii wannu an akka gingilchaa wantoota baay'ee hojjechuu dandeessa biyya kee keessa osoo jiraatte garuu biyya ambaa keessatti ka wanti godhamu hin jiru wanti goonus hin jiru sila ta'eefu waaqayyo biyya keenyatti nu galchuutu gaafa biyya keenyatti galle kan kana caala gochuu dandeenya siniin jechuu jaaladhaa akkasii siniin jedha sumarrattan xumuraa gammoo zoorii lammataatiin olitti deebinutti hundumti keessanuu nagaanaaf turaay baay'ee sin jaaladhaa baay'ee sin kabajaa isinis immoo na jajjabeessuun irraaffatinaayii koomentis barreessuu yookiin laayikiis sheeris gochuu hin irraaffatinaayii nu jajjabeessaayii isiniin jedha obboleewwan koo yoo nu oliin jajjabeessinee fakkeenyaaf yoo nu ol bira hin dhaabbanne ambi urufaa dhufee nu bira hin dhaabbatu laallee bira darbuu moti namni kun yookiin sodaachaa hojjete jabaadhu yoo jedhaniin namni sun akkasumatti namni na jabeessaa jira jedhee jabaachuu danda'a milkaa'uu danda'a akkasumatti ol bira dhaabbannee olaa milkeessinuu siniin jechuu jaaladhaa agaa walitti deemnee dhufnutti guddaanaaf galatoomaa siniin jechuu jaaladhaa.